السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا وري هردفتوتا دين هوبتاتن نجيني كوكلين سراني سنهاجو وري چاينا لكنا فاراتاتن سبسكرايب لايك شير ولي قد أجزاكم الله خيرا. نمني كيري تكا ولي في دبر سيرة ببرتي أجرى أرقتا ولي شير قد قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله. سينا كان حرا سينا الدعاء والقبتي إرى برتو أجيب فدا أنقد أماتي إن شاء الله كرا سينا كينت namni wayii biyya wayiirraa maqaadhamuun barbaadu umraadhaaf karaa masjid al-haraam tasaafara. Umraa godhuudhaaf jechuudha. Achi dhaqee umraa godheen booda kabaa jala dhaabbatee du'aa'ii godhata. Akkuma beekamu masjidni haraam alaa hanga keessatti sekuriitii eegduu qaba, hanga kaabaa jalaatti jechuudha. Eegduu keessaa tokko namni kaabaa eegu maal jedha? Namni kun dhaabbatee du'aa'ii godha jedha. Du'aa'in inni godhus yaa Rabbii namni ilmoo dhiiraa dhalee qabaa anaaf ilmoo dhiiraa naa kenni jedheet Rabbi kadhata jedha. Du'aa'ii inni godhatu kun gurra na bu'ee hedduu garaa koo na laallise jedha. Qalbiin na laallifte jedha. Hedduu natti dhagahame jedha. Namni kun umraa isaa xumurratee akkuma beekamu karaa biyya isaa galaa deebi'a jechuudha. Waggaa 17 18 akka tilmaamatti erga buleen booda namni kun deebi'ee makkaa dhufa jedha. Sekuriitii kana jedha. Garuu namni sun quba isa hin qabu, sekuriitiin kun quba isa qaba. Innis akkamitti quba isa qaba itti fufa. Sekuriitiin kun guyyaa sanis waggaa 17 booda namuma kanatu sekuriitii kanatu kaabaa jala dhaabbatee jira jechuudha. Kaabaa eegaa jira. Maaliif jireenya keessatti waa hedduun nama quunnamaa dhukkubsachuu jira, du'atu jira, hojii irraa bahutu jira, sababa garaagaraatiin waa hedduutu jira. Laakiin immoo Rabbiin subhaanallah namuma kana kaabaa jala taranyaan isaa itti shiiftii wal jijjiirutu jira. Kun ganama galgala wal jala jijjiiramutu jira. Laakiin sa'aatii san namuma kana Rabbiin bakka san dhaabee jira jechuudha. Namuma waggaa 17 duratti isa beeku jechuudha. Garuu namni kun hin beeku. Namni kun ufee du'aa'ii godhata jedha. Maani du'aa'iin inni godhatus yaa Rabbii ilmoo naa kennitee kana narraa halaaki jedhee du'aa'ii godhata jedha. Narraa fuudhii dadhabee jedhee ni boha jedha. Gurra na bu'a jedha. Maaliif sagalee kanaan dura du'aa'iin kanaan duraatu na keessaa hin banne akkuma gurratti na hasaasitti jira jedha. An waggaa 17 duratti jechuudha. Sagalee isa fakkaatutu gurra na bu'ee jedha. Ofirra garagaree yoo ilaalu namuma sanii jedha. Ni rifadhe jedha. Du'aa'ii inni godhurraan kan ka'e jechuudha. Bakka kiyyaa ka'ee nama kana kaabaa jalaa fuudhee daariitti baasa jedha namootarraa. Daariitti baasee maali du'aa'iin ati kadhattu maa inni jedheen gaafadheen jedha. Ati waggaa 17 dura hin dhufne bakkee kana dhuftee du'aa'iin kadhanneen jedheen jedha. Sekuriitiitu jedhaan nama kanaan jechuudha. Eeyyanii dhufee du'aa'ii kadhadheera. Ilmoo dhiiraa hin qabuyyuu Rabbiinis du'aa'ii yanarraa qeebalee ilmoo dhiiraa naa kenne. Laakiin immoo ilmoo dhiiraan sun na jalaa jallatee hedduu na rakkisee hedduu wajjin dadhabee akka Rabbiin irraa fuudhee hara na galfachiisuun barbaadan hin dadhabee jedhaanii jechuudha. Sekuriitii kanaan jedhaan. Hayyee jedhaan sekuriitiin kun. Beektaayii jedhaani sekuriitiitu jedhaan. Ilmoo kee kana yeroo lama zullumtee jedhaani. Tokko gaafa waggaa 17 duratti dhuftee bakkee kana du'aa'ii kadhattu ilmoo dhiiraa akkasii kennu Rabbi kadhattu ilmoo dhiiraa qofa naa kenni jettee Rabbi kadhattee jedheeni. Har'allee dhuftee bakkee kana du'aa'ii gizee kadhattu yaa Rabbi ilmoo kana narraa halaaki jettee du'aa'ii goote jedheen. Kuni gizeerama ilmoo kee zullumte ilmoon kee badii hin qabu situ badii qaba jedheen. Maal beektaa jedheen. Gaafa Rabbi du'aa'ii kadhattu san yaa Rabbi zurriyaa qajeelaa ilmoo gaarii ilmoo xayyiba ilmoo qajeeltu jettee hin kadhanne
ilmoo umanaa kenni jetteen. Har'allee osoo rabbiirraa rahmata kadhachuu qabdu mucaa kana akka rabbiin halaaku rabbitti kadhachaa jirta jedheen. Osoo gaarii kadhachuufi qabdu jedheen. Kanaaf rabbiin argaadha, dhagaadha, waa hundaa keessatti danda'aadha. Rabbiirraa rahmata ilmoo keetiif kadhuufi akka rabbiin qajeelchu toltuu kadhuufi bakka keetitti deebi'itii du'aa'ii tolchi jedhaanii jechuudha. Namni kun bakka keetitti deebi'itii rabbi kee kadhuufi du'aa'ii kee sirreessite jedhaanii hayyee jedhee namni kun bakka isaatti deebi'ee du'aa'ii akkuma sekiriitiin jedheen sanitti du'aa isaa tolchee rabbi isaa kadhataaf ilmoo isaatiif jechuu akka qajeeluufi achiin booda umraa isaa erga xumureen booda biyya isaa galaa. Biyya isaa galee waggaa takka buleen booda deebi'ee dhufaa jechuudha. Gaafa ufuu ilmoo isaa qabatee dhufaa, ilmoo du'aa itti kadhachaa ture san jechuudha. Maayifii kan qabatee dhufeef sekiriitii sanitti agarsiisuuf jechuudha. Maaliif rabbiin sababa sekiriitii san ol kaa'eef jechuudha. Sekiriitii kana barbaadee ilmoo kana itti agarsiisa. Akkuma ati ijaan argituu fi akkasuma taatee ta'ee akkuma inni arraba isaatiin sitti haasa'uuf sitti himu kan fidee dhufee jedhaani. Beektaa jedheen namicha kanatu jedhaani sekiriitii kanaan jechuudha. Erga wal arganiin booda ilmoon koo jedheen ati sababa naa taatee rabbiin sababa sinaa ol kaa'ee akkan du'aa kiyya sirreessee rabbii akka qajeeluma ilmoo kiyya kanaaf kadhadhuuf na gorsitee bakka kaabaa jalatti na deebistee ilmoon kiyya sa'aatii ani asii du'aa'ii kaabaa jalatti godhu waggaa har'aa ilmoon kiyya takkaa rabbiif sujudee kan hin beekne badii takka kan hin dhiisne an azaana go'aa ture sa'aatii ani as jalatti as kaabaa kana jalatti du'aa'ii godhu inni sujjaadaa takkaa salaatee kan hin beekne du'atee sa'aatii san keessatti du'atee rabbi isaati sujuda sa'aatii san keessatti bu'ee jedheen tawbatee karaa rabbitti deebi'ee jedheen. Erga guyyaa saniiti badiini dhiise qoricha sammuu adoochuu fudhataa ture. Qoricha sanni dhiise kinoo har'a qajeelee ilmoon koo kinoo akkuma argitu kana na waliin dhufee jedheen. Kanaaf kanarraa maal barannaa? Subhaanallah du'aa gizee kadhannu du'aa teenya tolchuu qabna. Riskii ilmoo bultii naa kenni qofaa miti. Wanni nu kennamu sun nu alaakuu danda'a, diini keenyarraa nu fageessuu danda'a, akiraa keenya nu dagachiisuu danda'a. Du'aa tolchuu qabna. Yaa Rabbi riskii taanaan yaa Rabbi riskii keerii qabu kan akiraa kiyya nan dagachiisne kan sitti na dhiyeessu yaa Rabbi riskii halaal jennee kadhachuu qabna. Bultiillee ilmoollee yoo kadhannu zurriyaa xayyiba qajeeltu akka rabbi nu razaqu zurriyaa dachee kanarratti keerii gadhiiste deemtu waan keerii dhiiste deemtu zurriyaa dhaaltu olumaa itaatu jennee du'aa'ii tolchuu qabna. Waa hundaa keessatti du'aa'ii teenya tolchuu qabna.